Mee al tokko viidiyoo kana ilaallee adeeminu. Haba. Kan isiin ዘይት ፈልግኝ እራት ዘይት? የምን ዘይት ነው? ኧረ በኢየሱስ ምን ያሰብከውን አላደርግም። ና ክፈትልኝ። ኧረ ወደዛው ሰጅልኝ። ና ክፈትልኝ እራት ልስራ። አሃ ምን ተርፎኝ ነው ዘይት እንትን የምለው? ሳረቀናት መቼም ነው። ምንድን ነው? ምን ልትል? ኧረ ምን አልኩኝ እኮ ለምን እንደዚህ የሚያስጨው? አይ ብር ኬታ አምጥተሽ ገዛሽ። አታስብ እሱን። ምንድን እንደዚህ የሚያንበረግግ ምንድን ነው የምትይው? አልፈክ በቃ ተንቺ ዘይት ትላለች። Egaan akkuma viidiyoo irraa daawwattan dhalli namaa hammam akka garaa walitti jabaatu kan mul'isudha jechuudha. Namni tokko zayitiidhaan gubateennaan akkam walitti gammadama. Sadarkaa kanaan diinummaa walitti babal'isuun maaliif? Amantaa kamiyyuu keessatti gocha kanaa ni balaaleffatama jechaadha. Namni tokko amantaa fedhe hordofuudhaa danda'a mirga isaati. Garuu namni kun akka tasaa gubateera. Gubannaan kunis yaa'u wama rabbiirraa isaa darbe malee waan inni ofitti fidee miti yookaan immoo waan islaama ta'eefi miti kan inni gubate jechaadha. Osoo amantaa duraan keessa turees gubachuun isaa nafu. Kanaafuu waan akkasiitiin walitti qoosuu keessaa baanu nama taanu akka namaatti waliif yaadnu ergaa jedhuun dabarsaa gama sooshaal miidiyaatiin zayitiidhaan wal qabatee torbee kana keessa wanti kaa'aru baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Sorry.